kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota TV fayyinaa kan taatan namatti keessan lafa jirtanitti nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nama irratti isin gargaaree Booris abdii haaraadhaan isin duukaa haa ta'u jedha. Ani Abaa Mul'ataa Alamuu Bantiin jedhama. Yeroo kana misiraachoon isinitti himuudhaaf si fuulduratti ba'ee yoo Waaqayyo jedhee waldaan fayyinaa naqamtee facaasaa galgala yookiin kibxata sa'aatii tokkoof walakkaa irraa kaasee amma sa'aatii lamaa walakkaatti mo'aatii biratti isin tajaajiluudhaaf karaa hundumaatiin qophii qabnu hundumaa xumurree waan jirruuf isinis sa'aatii tokko walakkaa facaasaa jechuudha. Amma sa'aatii lamaaf walakkaatti qophooftanii karaa mo'aatii bitiin akka nu eeggattan isinitti himuu barbaada. Akkasumas dabalataan namoonni guest house yookiin siree fayyadamtanii kadhata dhuunfaa barbaadan jiraattan bilbiloonni keenya foddaa marra waan jiraniif achirraa fudhachuudhaan yoo quunnamtan sireen akka jiruuf akka hin jirre isinitti himne guyyaa isinitti dhuftan isinitti himuu dandeenya. Waaqayyo isin eebbisu. Facaasaa galgala sa'aatii tokko walakkaadha hamma sa'aatii lamaaf walakkaatti qophiidhaan qophaa'atii abdii haaraan nu eeggadha isin jenna. Gooftaan isin haa eebbisu. Iji nagaa guyyaa sana walloo argu amma guyyaa sanaatti araarriif nagaan Waaqayyoo dabalee isiniif haa baay'atu.